والبرد يفتيتي أم فيديو يا نقديسني والله غرابراتين مو موچان تگريتو كو موچا اورومو ولغا الفيسي بدي جرا اكمكمي موچاني متاجرتي ولغاتي أنا موچا ولغاتي نو على خنات تخرين الفي خلاص فوتو قطايا خلاص إنسا إماراتي نونغالي اسانغي سنو غلان جرو نورومي فدغو دابني راسنس دابدني تمتي انورومي فدغو الحمد لله نورومي فدغو دابني راسنس دابدني تمتي انورومي فدغو الحمد لله ما لبتو ميتي ماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو نجوما كله سلامي ده كله بيسي ده بركم الله مافكو دكتور بدو ميمتي أما بركم الله مافكو دكتور بچنكي سن قبضن واتشو مكال بركم الله مافكو دكتور بچنكي سن فرات تديرتن واتشو متاي بركم الله ماف سديتا كان مهارة التي توقفنا بقى وحري رامفني چيكي كيني رامفني برتي فتا زنا جني وانبا يرغني وانبا يكستي گمنو نفتاو جنا بركنا كيستي مو مچانتو كو علمو تو ارغتي علمو كان يرو ارغتو كيستي ما فيلمو كو مني گوتو اثيوبيان لالو جتي گرمي يا كان افرت رفتيت يا جامل الليل على لا دبتي يا جانراتي وننا يديتي وسكت مالي اي فيوديتي ويتي خوزما ولا نياتي بوليتيكو هادو تينكينيا كو جولي سبيا كانا غرانا ماتلي غدن فيدانو دينكا كيستي ياچوما كيست نمني وبرباد دي ميلال اللي مالي غريلي نما كيستي غدن فيدانو مالي في جنان وادنو تجرا جانا ما كنجرا مسجرا بقى كديني تنس ما كماريتنو اتاو جانا ما كنجرا مجرا وانسن رابقاتو ما ني دغرو اتم سيمي دي سارينو چاتي قاما جرتي زبنام وای بیا ما دونه ډیرو بیا سارين چاته کمات یار ها سجاره لنو خبر لان لا ተመልከቱ እግዚአብሔርን እዩ ጫት ምቅሙሽ አምላክ አው ሲጋራ ተበቀና ተበሩ ታየው አራበ ምን አነ ውሻ ነው ምን አነ ውሻ ነው ኤስ ማደራቱ ፊ ወይቲ ሙሱካራፍ ለውዚ ከኒ ፊ ማለ ማጫቲ ለማቆፈ ከኒ ታፊ ሳዩ መበከቱ ኮታ ቃማ ማለ ወጅነ ከመከም ይቀራረ ተከስቃምስ ሽከምሽ 50 ኪሎ ነው ምንና የገና አንተንም ሸከማለሁ ገና አንተንም ሸከማለሁ ያለች ነው 150 ኪሎ ሸከማለሁ ያለች ነው እንግዲህ እናያዝ ዳይና ሸከማት Sortez les armes, un peu sortez les armes, sortez les armes, un peu sortez les armes, sortez les... Chargez, 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 chargez. እሷ ወልጄ ጠዋት ከሰዓት 8 ሰዓት ራሱ ሽክም ሰራ ነበር 150 ኪሎ ሽክም ነበር ረኪኑ መቱ ጅራዳ ፊመሌ ጀረከ ከና ኩን ጆሌን ዱርባ ሆጂ አከሲ ሆጀቹኒ ዋኒ ነማቲ ቶሉስ ሚቲ ዋና ይላሉ ዳፊስና መረኪሱዳ ነምኒ ቶኮ አከኒ ሆጀቲ ኦፍ ደንደው ፊ አከከሚና ከጅራታኑሊ ጀራከ ከናራ ሁበቹ ቀብነ ጀራከ ከናራ ላሉ ቀብ إيشان هذا توري مغربا لنتباب تبيكو أبيكو نورون أركامي لنتباب تبيكو دبتشو بلي إذن صدان نركو شمييكو جلسو بلي برنو تمات ركو يو بربادن جار رادي بلي نقلجا شمييكو يو بربادن جار رادي بلي نقلجا garuwa manyanu kananu kalalcha shimiyeko garuwa manyanu kananu kalalcha barana tintoko biridi bagale shimiyeko barana tintoko biridi bagale ati mananya tafina garre male abiyiko ati mananya tafina garre male Durnamni birri dibba washe matata abiyiko durnamni birri dibba washe matata
Harabirisan namni misaan bitata shimiyee koo harabirisan jolle tuttiin taphata Nuro namattee saayibataan rakkoo nabiyyi koo nuro namattee saayibataan rakkoo Sila garamtee maajirramee yaadoko abiyyi koo sila garamtee maajirramee yaadoko Mucaan kun amma jireenyuma nu keessa jirru himaa jira. Bara durii koo birii 100 jarri mana waan wajjii tokko nyaata nu bitu. Asii garuu ati misaadhaan. Sayyuu koo garaa kee keessa waa tokko hin bu'u. Anyways kana bakka shimee koo fabiyyi koo baggaa 100 bulchaati yoo barbaadan. Namni siidhuma keessa nu lala. Dhiirti malaaxaa waa lamaaf rakkoo qabdi. Takkaffaa yeroo yaade waan maruun qabu. Kadhattu. Siin dabartuu yundoo. Lammaffaa gizee hirriibaa jaartii waan qaqqabattee raffistuun qabu. Ooluma yoo taate malee. Takkaffaa waaniin dhiira malaaxarraa jaaladhu sammuu jabduu qabu. Sammuu jabduu addunyaa tanarraa qabaa jechuudha dhiirti malaaxaan. Wallaahi laazim wanti takka isan dabaru. Qiyamaayyuu irra ta'uu deemtu boru beekaa dhugaa rabbi dhiirti malaaxu tanumaaf hin jaalladhe immoo bikkatamii xirrina qaba inni bikkuma lamee sanii xirrina qaba bikka gizee yaadee waan maru dhabee fi bikka gizee rafee qaqqabatan sallameen qofa nagatti naa turaa rabbi si amagarsu. Haasaa sinaa saa jirtu kun sirriidhaa horota. Haasaa sinaa saa jirtu sirriidhaa amma sin yeroo ciistan. Maalan ta'e jetta. Meemee ati isa kamiin keessa jirta namicha isa yaaduu beeku yookiin immoo har'arra taa'ee waan bor ta'u nama beeku si wayyamoo isa kamiin keessa jirtaadha. Moo isuma akkasii taa'amee raffifamu. Wanti akka dubartii shayxaanaa hin jirtu. Wanni akka dubartii. Kuni soba propagaandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Wanni akka dhala ibliisii hin jirtu. Yoo jiruu bareedduu jiraatu feete dubartii irraa fagaadhu. Dubartii jechuun bakka shayxaana miila lamaatti khalaas. Waan wallaahi dubartiin saahiba dubartiin godhatin. Dubartiin aalatul laalee kajee dubartii faqadhu hanga dandeessu takkatti ijoollee shamarraatiin baala. Jiruu bareedduu jiraatu feenaan kophaa kan ta'e jiraadhu. Shaamara irraa fagaadhu. Dhiira faa saahiba godhadhu. Amma dhiirti mana tokko keessa nama 10 wajjin bulan. Shaamarri immoo nama 3 mana tokko keessa wajjin bultu. Shaamarri yoo ati irra bareedde akkamittiin irra bareeddi jetti yoo ati irra dalagatte akkamittiin irra dalagatteetti yoo ati nama nagaa taate isin karrabamtu taate sillee balleessitee akkuma ifii sansi gooti dubartii jechuudha. Waan qabdus dubartiitti ni waan qabdu. Bakka hojii qabaattee maallaqa qabaattee irra bareeddee rifeensa irra qabaattee dubartiin garsiisin dubartii akka shayxaanatti irraa feeki wallaahi jiruu bareedduu jiraatu feeraan dubartii irraa fagaadhu anjara dhiiraa hin baanu beeka jara shamarraatiin baana dubartii saahiban godhate dubartiin jechuun ciisa seefin qabdu akkamitti ishee tan ifee gaggoda akkamitti bakka isheen na dura deemtidha khalaas karoorri dubartii ciisa namaa dhabdu wallaahi hanga dandeessu saahiba dhiirafaa godhadhu malee dubartiin khayriin qabdu dubartiin faana dubartii jechuun iblis raafagaadha dubartii. Oroota wanti siin haasaa jirtu kun sirriidha. Meemee koomantii jaratti barbaada dhugaa rabbicha wanti siin amma haasaa jirtu kun akkam dubartii raafagaadha eenyu wajjin jiraachuu fi kashu jalleessaa wajjin jiraattamu nama raafagaadhaa jettee. Kanaan dura jarri nashiida baasuudhaan beekaman amma garuu muuziqaa baasaniiru. Muuziqaa maaf jedhaa jiru maan muuziqaa jedhanu jedhee waa tokko jara kana falmuun barbaadu garuu immoo wanti jara falmu wanti akkasii kun akkamitti paabliikii irratti akkasitti godhamee silkiin fuuldura kaa'amee of qarratsamaa akkasitti haasa'ama. Hidhiin kee maal teessi diimate dura? Keessaan na gaafadhu basanii Maaliif keessan si haa gaafadha nama hundaan laalu jira miidiyaa waan isin diimattuuf sitti maas
ርቀቴን ጠብቄ ተቀምጫለሁ። ላል ነንቱኪን ሂደሙ ደንዴ ሰላል ሲሚ Fedi nagaa qabdu keessaa wayita dhungataa bultoota asirra deemtee nagaa fatta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah. Anta mana sun mana kanichu. Isa imarati. Nuun galle asaan keessa nu galaan jiru nu Oromiiffa dhaga'uu dhaabneerra isinis dhaabdaniitu miti an Oromiiffa dhaga'u alhamdulillahi. Nu Oromiiffa dhaga'uu dhaabneerra isinis dhaabdaniitu miti an Oromiiffa dhaga'u alhamdulillahi. Oh, wanda dana. ማሉበት ኡሚቲ ማኔ ወንበር ፊደ ማሉበት ኡሚቲ ደንደውረ ለላሲቀቡት ሲፋፈቹ ሰዳዴ በርሲቃን ፈቴትን ይሩማጋዴ Barreedu maageera jennaan isin waa tokko naamanaa jirtan. Barreedu maageera amma inni bara deessanii ilmoo argatanii ilmoo keessan guddifatan keessatti maayina kana gadi baanii caffaruun keessattuu ati maayinni inni illee haa ta'u ati maayinniidha amma korakkina jechuu. Innis barri 2018 bara gammachuuti bara akka barbaanne taanuudha bara gammachuu keessa dabarsinuudha waa tokko namaa sin arrabsinu garuu wanti guddaan har'a ta'ee jira wanti kun immoo maayin Dr. Abiyyiin wanti boosise maayin. Nikiluudha mo'atee. Stop. እኛም ባንቺ እንኩራ በረኩመ ለማፍቁደ ሰዴት በረ ኢትዮጵያ መታሲ ኦልቀበት ኢጅፕት ገመቹ ኬኛን በረቲ ቦስ ሱዳን በረሲን ፉለሲ ቡኮክሲቴ መተ ኢትዮጵያ ላል ሶማሌ በረሲን መተ ኢትዮጵያ ጀለገል ታናቱ ታጀረ ዶክተር አብይ ማሎጀተን billahi wa matakkan ngodi habibi wagga jaha kana kesa wa motumman kamun ngodin atinu goti abiyi amad laga abbay rabbi singalchi wallahi billah abiyi amad rabbi laga abbay singalchi imman atadda botte ku duga rabbi kansari matati rabbi bakkas yabus wallahi billah kansari matati rabbi bakkas yabus kansari matati rabbi bakkas yabus kansari onnedin kansari kaledin kansari onnedin kansari kaledin kansari lafedin kansari ijadin kansari milatin wallahi abiyi amad laga abbay rabbi singalchi abo imimman kana imimman lagasi du'ay wallahi billahi imimman lagasani imimman gammachu te rabbi gaddatta jijjuru wallahi diini ilmaan oromo gaddangala'e ilma di harme wallagga bochifte diiga harme wallagga diiga harme wollo diiga harme shawa diiga harme sala namoonni tokko akka kana jedhanii isaan arrabsaa jiru akka kana jedhanii isaan abaaraa jiru bara gammachu keessa akka kanaatti isaan arrabsuun isaa pirezidaantiin tokko rakkinaan dhabu rakkina guutumaan guututti qulqulluudha jechuu miti ኒውክሌር ፕላንት በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላ አስገራሚና የኢትዮጵያን ህዝብ ልብ የሚያሞቅ ቃል ተናገሩ። አሁን ስለ ህዳሴ በመናገር ስለ ንጋት በመናገር ጊዜ አናባክንም። የህዳሴ ፋይል ተዘግቷል። አሁን በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት የሚሰሩ ዋና ዋና ስራዎችን አብስረዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የሚስተካከል ለሰላማዊ ዓላማ ብቻ የሚውል የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች። በአፍሪካ ግዙፍ የሆነውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ በቅርቡ ትጀምራለች። በጥቂት ሳምንታት የመጀመሪያው የጋዝ ፋብሪካ ይመረቃል። በዚያው ቀን ከመጀመሪያው የጋዝ ፋብሪካ በመጠኑ 10 እጥፍ ከፍ ያለው ሁለተኛው ጋዝ ይጀምራል። በዛው ዕለት ለዘመናት ስንመኝ የነበረው ነዳጅ የማውጣት ፍላጎታችንን ህልም እውን የሚያደርገው ሪፋይነሪ በአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ይጀምራል። በዚያው ሰሞን በቅርቡ የተፈራረምነው የማዳበሪያ ፋብሪካ ስራ ይጀምራል። በሚቀጥሉት 5-6 ዓመታት በትንሹ 1.5 ሚሊዮን ቤቶች ለኢትዮጵያውያን ይገነባሉ። በድምሩ ከ30 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት የሚፈስባቸው የአፍሪካን ልጆች ቀና የሚያደርጉ የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚያሰምሩ ያልገለጽኳቸው ጭምር ሜጋ ፕሮጀክቶች ይጀመራሉ ሲሉ ከህዳሴው ግድብ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ሆነው ተናግረዋል። ዛሬን ለነገ እንኑር። መልካም ጊዜ።
በዚህ ሰዓት እየተመረቀ ይገኛል። ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የጉባ ተራሮች ጨረቃ መስለዋል። ለ14 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እየለፋበት እንዲሁም ደግሞ ከ15000 ሰው በላይ ህይወትና ደም የተከፈለበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ በዚህ ሰዓት እየተመረቀ ይገኛል። መላ ኢትዮጵያውያንን በአንድነት የሚያስማማው እንዲሁም ደግሞ የሚያስደስተው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ መጠናቀቁን ተከትሎ በርካቶች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ማታ ስንመለከታቸው ነበር። በእንባ ታጅበው ነበረ አባይ ግድብን ለማስመረቅ ዝግጅታቸውን የጨረሱት። ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት የቀድሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም ተገኝተዋል። በርካታ እንግዶች እንግዲህ የአፍሪካ መሪዎችን ጨምሮ በአባይ ግድብ ላይ ተገኝተዋል ማለት ነው። የብዙዎች አሻራ ያረፈበት እንዲሁም ደግሞ ደም የተከፈለበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። እንደሚታወቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ ለመጠናቀቅ 14 ዓመት ፈጅቶበታል። በአዲስ መረጃ መልሳለሁ። ደስታችሁና የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ላይ የገባችሁ አስቀምጡልኝ። መልካም ቀን። wanti kun wanta sin haala salphaadhaan laaltanu miti. Matuma Oromootiif illee dhugaa rabbicha seenaa guddaadha kun kan ficciisee eenyuun jennaan nu akka ta'e beekamaa ta'a jechuudha. Yeroo kana keessatti nu gammachuu nu qabnuun bira dhaabbachuu qabna. Deebinee isa wal arrabsinu isa deebinee wal nyaannu kana please. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dubbiin tokko dhuga laala dhiira lolli hin boochifne dhiira waraanni hin boochifne dhiira qawwee qabatanii gaafa itti deeman imimmaan hin buufne dhiira gaafa waraanni biyya sirraa fudhadha jedhuun dhaqee dirree waraanaa loluuf dirree waraanaatitti bahe dhiira yoo jecha dubbatu jechi isaa qiimaa qabu jaalalli biyyaa isa boochise. Dr. Abiyyi Ahmad har'a eebba giddibii laga Abbaay irratti akka isin argitan kanatti imimmaan gadi naqeetiin hin boo'e jechuudha. Aboo dhuguma biyya jaalatta. Aboo ani deemi waggaa 10 itti sii dabaleera. Waggaa 17 itti dabaladhu. 10 itti dabaladhu 17 bulchi Itoophiyaa. Jaalala biyyaa qabaachuun akkana aboo. Sheer godhaa yaaki nama meeqa wayita Dr. Abiyyiin akkana imimmaan isaa gad naqee booyu. Dinqisiifattootaa fi jaalattoonni muummicha ministeera imimmaan gad naqanii boottan. Dhugaa rabbiititti hayi Abiyyi Ahmad. Dhuguma jaalata Itoophiyaa ragaa laalaa imimmaan isaa. Gammachuun keenya walumaani gammachuu kana kan fides nuyi meemi gammadaniitu meemi namni gammadan komantii jalatti. Sanin jedhu baay'inni nam qaqallaa biikan keessa baay'atee jira akka malee hardhaatti ni dhiiroo hardha hiriir taaksii gubbaa dhaabbadhe yoo anasiin akka nam laalu namni cuftii huqqinaayyuu lubbuun qabu asiilla yoo an akka laalu namni cuftii huqqatee jira dhiirii qallaa dubartiin qalloo hardha maan waan nu daawwatee jirmoo waan nu dhaga'inii jira kan namni akka huqqatee nutti maa hardhaati. Mangula kan ukkatan lafti nagaaniti manta kan isaan qallisi nutti ma kopkoba akka waan akkasidis har taksi afurishan kan deddeebi'a ol waan ta'eef taksi tokkes nami furdaan na qoftur cufti keessa gizgita furgadde deebesaniin jedhe achiin booda cufti keessa nami furdaanoo na qof kanaafuu maangootanii nam furdaa akka geedaal diimtuu laalu qabdanii jechuudha maaniif jennaan diqqaachuu jiru waan ta'eef. Ishi meemi haala sanitti furdataa jirtan nutti himaa meemi ishi. Please nutti himaa bakka an akkoo akka kana qallachuun dhugaa rabbicha na dabbaree jira. Anis ikkoo jaalladhee miti. Haala nama gaddisiisuutiin viidiyoon qullaan viidiyoon wardaa be'eera jedhaa jiru. Namni dur jirti silkii wal bira dhiifatee deema. An viidiyoo yaadna gadhiisanii naga dhaggeeffadhu. Firoon nama akka sana akkasin naa yaade erginan nan Sarraatanyaan si godha mucaan Ameerikaa jira. Qarshii kuma jaarraa erge mucaan bisa kanarraa amma kuma jaa. Nama maallaqa mucaan irratti ergellee oliin fida. Firoorraa qarshii kuma jaa erge. Amma ogaa kana itti ashoofu jira. Ogguu duraatu ashoofu jira. Yoo ashooffaan kun hin ta'inii fi ogaa duraa san dawwaltee dhaabii warda amaanaan hin ta'e. Asuma deemteetuma bar viidiyoo sanillee nu erge gadhiisne ammallee ijoollee teetii maarrirraa hoo waraat. Injira isaat narraa gaafatee barboo kilaasii takka kan hin binne. Takkaa footoo viidiyoo nama ergeen beekan. Dhaggeeffadhu. Firoon immoo jaartiin isaa himtee midhugaa himtees baate dubbattee an akka isitti dhiira maallaqaan hin bitadheen beeku. Firoo jechuun dhalaa lamarraa taa'ee nyaachaa ture. Suudii gaafa jirus intalarraa nyaachaa ture. Intalti dadhabdeet oo ati dhiiraa deem dalagadhu jettee firraa dhiistee kana biyyaa ramaa kuttee dhaggeeffadhu. Tun immoo ta'a Ameerikaan jireettu. Jaarsaa fi isii waltumanitti jaarsiin irra dhiira jala dandaagee qabee isii tumee hidhaa isii naqee taakkatii. Qisiisa jalaa baatee firoo kana gaggabaan qabattee anaa miti taate ilaala waan akkasii ergituuf baalagditti. Baalagiinis illee biizinasa. Wabbillaa ani ilaal firoo hoggaa dalee duutoo sana inaarre micoonna dawwalteetuman siin jee
Ani Sabrina giseen arkee hundaan boo'e wallahi jaalibsaa maali ni beektaa? Ana kamittiin wajji nyaannee wajji dhuunee viidiyoo namni gadhiisanii galee namni dur jirti silkii wal bira dhiifatee deema. An viidiyoo yaadna gadhiisanii naga dhaggeeffadhu firoon namaa akkasan akkasin naa yaadee narra Imbohi media gubarratti. Irraa kafallee mana kireessaa jilbiiffatee galatoomii tokko baam godaantichi kun har'a guwachi bule har'a achi na gargaaree caaffeen narraa fuudheetiiti haffu narraa godhee gara dirreedhaan narraa kutee achittiin hafuura fura Sabriinaatu bee haqa Sabriinaa Jamaalitu bee dhagee naasiif hima haqni namaa addunyaa kanarratti ni baada dhaggeeffadhu hogguun Sabriinaa harkee hundaan imimmaan na qaban akkamitti akkana na gooti jee ajaawaa kana yoo nama teemee akka isiin kakatteetti as bee haa kakatu yoo nama ta'e silkiin qabuun siin jeelaan hay kun beeruma jalan dummichuu matanaa gargaaraan biiftuu janiin iboo baleessa kai hofoo itti bitti hogguu biiftuu na sii yakku gootee ariitii obboleettii xiyya bira dhagee galaboos butitti illee hay kun kanuma akka dalagatee buluu hin dandeenye. Dhalaa kana dhalaa shan agarsiise viidiyoo dhalaa shan qullaa dhalaa irraa waraabee rabbiin kunoo kaatimaa qiraanaa dhorku. Dhalaa shan viidiyoo irraa waraabee lubbuutti fide dhalaa shan guutuu kanii nam beeku lamas keessa jirti sadii suudii jirti. An nama takkaa dhiirti viidiyoo irraa waraabdellee miti nama takkaa teekistiin waa'ee viidiyootii fi kana haasee beekullee miti takkaa footollee viidiyoo irraa waraabee nama ergeen beeku. Intalti san maqaan si eenyu siin jee bari intala sana maqaan si eenyu intala maqaan haa himatu. Tana bu'ee isa argata viidiyoo kiyya snapchat keessa. Saamiyaa jaanii jaartii firoo sanaan. Naan jee yoo isiin iPhone kana naa erguu baattee yoo isiin iPhone kana naa erguu baattee Video isumarraa eefagaa viidiyoo kiyyaan gorii abbaa isaanii harkaan qabu naafi firoon injira isaatiin irraa naqee marraa waraabne naggadan barree. Guddaadha ni intaloon ammoo sinura viidiyoo tana achi inni naa erge viidiyoo gaafsanii jechuun akka Sabriina illee baaftee dhugaa Sabriina fi wardaa jidduu jirtullee baaftee ifillee seera jala ooluu qaba jechuudha. Gabaabinatti ragaa guddaadha wantichi kun ragaa guddaa wardaan osoo lullee. Kiyyaan nama tokkotti hin kanneneessi isanumaan darraanfadhee waan eefa inni jaaffeen fuudhee kutee. Ani dagaddeetiin jira hidhameetiin tureemi hidharraa ispeektara biraa irraa marmaarii biraa fuudhee Sabriinaa oolu jeetti kanne sa'aan viidiyoo san arke an Sabriinaan na duroo dhufe bakka akkamitti akkana na gooti jee dhaggeeffadhu osoon silaarra haati tiyya namadii jiraachuu baatte akkaataa viidiyoo saniitiin arrifadheerraa naafi Sabriinaa sonarra takkaa wal ajjeesneetiniin takkaa naa hidhaataa takkaa naa qabrii seena ture laa dhaggeeffadhu an takkaa dhiirti. Amat yana rawat dem betu takkan irawat jinasem be kuda gefadu video da lagi akatan video kesan media rati jira gize nanjani ibsan nada wole war damal tu dem jira nanjo mata na ko be jalipsa dilasa gefanda ta media dami ta chiti monafi tron walitti gabba ne ferona be ana boda wan video jirra firoon silkii idiit godhatuun dhabeetiin dhaggeeffadhu maaliin tolfadha takka jaaffee kadhata takka na kadhata itti kanne sambooda haga rabbii naga jaaffee mataan dhukkubu tokkotti lalamaa kadhatee sadaqaa akkasii yoo godhatan iPhone tokko ni bitan iPhone wannummaan viidiyoo kiyya gaanaaf inni obboleeyyummaa hojii deemu jirra viidiyoo kiyya isa ergisiifatee ergee isiin gaddistuuf maali mee amriin tunga kun maali ettarree mee majara keenya gaa wajji nyaachuu yoo tanuma taate akkamii wajji nyaannee wajji duuna wajji nyaatanii aadaa gabbaan tabii wanni jettan dhagge irraa waraabeet uno rabbiin laal maaliifin kakadda irraa waraabee qullaa akkasiin lalatte sanuu isiin faan kaamni isii agarsiise warda wallahi billahi firoot irraa waraabeen agarsiise mana qajetti wajji gallaan siin jeerbo wama nama dinqu qofa dhagaa jirra garuu wanta akka kanaa kun immoo baay'ataa jira ijoolleen isaa addii kana sofee godhiisaniiru akka barbaadan footoo fi maaloo fi namaaf ergaa jiru namni sin ergitan sunuuf immoo mimi amanamummaa akkamii qaba isiniif amanamummaa akkamii qaba akkamitti argitanii nama sana kun baay'ee sodaachisaadha yeroo ammaa keessatti ijoolleen kan bu'aa jirtu ijoolleen kan qarshii ofii dhabaa jirtu waan kanarratti waan kanarraa bareechinee of eegnu jenna gara biraatiin immoo mucaan Tigiree tokko mucaa Oromoo Wallaggaa ulfeessee badee jira akkamii mucaan himataa jirti. Wallaggaati. Ani mucaa Wallaggaati. Wallaggaa raayis. Wallagga Rabaakoo. Mucaa Tigreetu natti itti guuteen ulfeessee jechaa jirtaami. Kontoraataa keessaa baate mee
بيجرتا keessa kontiraanni natti dhufaa waggaa tokko guutuu nyaachaa bitanii adda ofii mi'aan hin jiru manchatti nyaachisa Tigraay na barsiiste. اها ميوتي خايس بودو Achi booda isaanuma bira na geessite. منو ميساني سيجيسن سنبودا ايش بودو Otoomaachin taa'uu otoo dalagadhu mucaan Tigraayin tokko giddiitiin naqabe isheetu naqabsiisanii mucicha waan hin beekuyyuu hin qabaani. ميشان تخراج كاتي ميشان تخراج ميشان خدير كيران سيكابي سيكودي دخون سواكا مخينوفا مقال جو دلغارا Lakkiin oofu sawaayyoo ofiisaa fidatee ofi inni oofu. ها إدان سواقا متي وركان كبو Hin qabu bahaariitiin ofi. هما تكاون كبو يجو Lakki. هاي إني سن سواقا في فيدتي سنبودا فودي بكا مانا خباس جيزي Mana qobaatti na geesse. أتش بودو Achiin galgala akkasumatti haasa'a bulee achiin haasa'a bulee hadigaa geesseen achitti dagatee deeme karaa irratti. ستة هاسو صون تينتي سيقودي ديري هاسو صو تاتي الفويتا يا أشتي الفويتة جو أشتي قيمتو كمو غير زي دو جيراتن Lakki guyyaama tokkotti haa. قيمتو كمو مي أكا ورمون سيامن تو أشتي مي أشتي مي أغرسيس مي والفاقي كان أمتا ورمو رام يجون تو ورا ولا قاتل إنه على خنا التخريج إنه الفيل خلاص فوتو قتايا خلاص والفيقون قباتي ميقات Ji'a torba. خجيا ترباتي يجو أما ميشان سيول فيسسان اتدولتي يو غرتي الفايتين جرا جتة ما سنجا چاجر Akkas je'eetti naani bilookii na godhe namatti silkii isaa na laadheen ture achiin waa'ee kootti dubbannaani bilookii nama godhan man haasa'u. أما أتي مني أتي جرتو اللي منا غندة تخريتي أتي انتلا ورموتي خسيول فيسي تخريدا أكازيمي saniif garuu ati immaan tana yoo akka si gargaaru moo inni si gargaaru moo akkam barbaadame? Ani maallaqaan na gargaaru. Inni Ani isa faana taa'us jiraachuus hin barbaadu maallaqaan na gargaaru. Inni aan akkas na godhe ofiisaadha. Maallaqaan na gargaaru. ilmoo isaaf kennita moo ifii fudhata? Wanta ta'es hafuutu. Yoo hafuutu baadhee hojii hojjechuun danda'a rakkina kana. Uummata kanii jirtanii mucaan isii warra Tigireeti isiin immoo warra Wallaggaati. Baaktuu jettisa? Baakoo. Baakoo ganda kam? Gandaa Oroo Safarii. Yaa maatiin kee ni jiranii? Haan jiranii bas maatiin obboleettii abbaan jiru. Obboleettii haadha obboleettii abbaan jiru biyya. Ati namuma tokko biyya Arabaa kana keessaan qabdu nama fira keetii? Lakki isaanumatu namatti sisee bakka isaanuma faana taa'an ture. خلاص ربي على فيسون أمتا خيني شير قودادا فيديو خنا بكا قرتنيتي خردن دو من غرغاران سننجا